Okay, jirra jirtu 2.3 solubility has an equilibrium process. Lama tuqaa sadii solubility laallaa jechuudha. Solubility equilibrium process equilibrium irratti jechuudha. We have already defined solubility as the maximum amount of a solid or a substance that can be dissolved in a given volume, usually 100 milliliter of solvent at a given temperature. Jalqabumaa solubility maal inni ammaawuntii solvantiin soliyuutiin solvantii keessatti itti bulbulamuu danda'u jechuudha. Hamma sabstaansiin tokko haa bulbulamu akka jira watarii jira. Watariin kun maal jee solvantiin watariidha. Watariin kun milileetira 100 jennu. Milileetira 100 kanatti soliyuutii hangam takkaatu bulbulamuu danda'a. Soliyuutii hangam takkaatu as keessatti bulbulamuu danda'a waan jiruudha jechuudha. Solubility jechuun soliyuutii yookaan sabstaansii hangam takkaatu bishaan solvantii tokko keessatti hangam takkaatu bulbulamuu danda'a. Given temperature jechuudha. When an ionic solid dissolve, ion leave the solid in the enter the solvent. Yeroon fi ionic solid eenyuunne sodium chloride ionic solid sodium chloride. Isa kana yeroon fi solvantii keessatti galchinu itti neeynu jechuudha. Sodium chloride ashaboo kana yeroon itti galchinu maal godhaa? Ioniin isaaniidha ni maal ta'a? Ni faffaca'achuu keessa. Amma bishaan yoo jenne bishaan hangasitti keessa jira. Yeroo kana sodium chloride finnee itti nyaachuu ionic solid isa ta'e itti galchinu maal godhaa? Ionii isaanii gadhiisan jechuudha. Sodium chlorine ion jee keessa maal ta'a? Battanamaa jechuudha. Ionic solidiin ioniin isaadha akkasii wal gadhiisaa jechuudha. Bishaanitu akka gadhiisu godha. Suppose that you have a beaker of water to which you added some salt in the stir the mixture until the sodium chloride is dissolved. Yeroon fi biikarii takka fudhannee biikarii bishaan qabdu takka jira. Biikarii bishaan itti neenaa isii kanatti sodium chloride bishaan maal goonaa daballaa jechuudha. Sodium chloride gisee daballu ion isaa gadhiisan jenne amma kana boodarra maal goonaa inni laayinaa jechuudha. Maamma saadhaan maal goonaa waliin laayinaa jechuudha. Eenyuun sodium chloride akka keessa deemu akka keessatti dissolve ta'uuf hanga dissolve ta'u maal goonaa stir goonaa jechuudha. You keep adding more and more salt. Continue stirring. Yeroon fi dabalaa deemnu sodium chloride yeroo dabalaa deemnu maal goonaa akkasumatti laaqaa deemnaa jechuudha. Maamma isaa deemnaa jechuudha yookaan itti laaqaa spatulaadhaan itti laayinaa jechuudha. Eventually you reach at point where no more of salt will dissolve no matter how long or how vigorously you stir it. Yeroon fi dabalaa deemnu nuti dabalaa deemnaa saaltii dabalaa deemnaa dissolviin isaadha osoo nuti dabalaa hanguma dabalaa deemnu maal godhaa hamma bishaan nuti solvantiin tokko yookaan bishaan bulbuluu danda'u humna isaatii ol ta'a jechuudha. Yeroon fi humna isaatti ol ta'e walitti maal ta'uu hin danda'u? Walitti laaquu hin dandeenyu jechuudha. Humna isaatii bishaan sanii ol yoonii fi soliyuutiin itti daballee bira hote jechuudha. Why? At the molecule level idha jechuudha kun. We know the action of the water cause the individual ion to break apart from the salt crystal in the enter the solution, where they remain hydrated by the water molecule idha jechuudha. Ammaan tana ironii isaa gadhiisa inni jalqaba. Ironii soodiyeemii fi kilooriinitti deebi'a. Ironii isaa gadhiisee yeroo kana boodarra hummaadini molekiyuulii bishaaniitiin jechuudha. Molekiyuulii bishaaniitiin ta'a jechuudha. Tokko tokkoon isaa jaabar. Eenyu keessa bulbulamaa bishaan keessatti maal ta'a? Ioniin isaadha keessa faca'a jechuudha. What also happen
what also happen is that some of the dissolved ion collide back again with the undissolved solute in the crystal. Maal jennee solvantii tokko jira jechuun bishaan godhachuu dandeenya. Amma fuunee saaltii itti daballa. Yeroo nuti saaltii itti daballee salt chlorine sodium ta'ee guutama jechuudha. Hanga bishaanii ol taama. Hamma bishaan bulbuluu danda'u ol saaltii itti daballa. Yeroo nuti bishaan itti daballee maal ta'a? Keessatti jajjabaata. Yeroo nuti jabaatee deebi'aa walitti qabatee soolidii duraanii sanitti deebi'a jechuudha. Soolidii duraanii. Saaltiin duraanii soodiyeem kiloraayidiidhaami. Soodiyeemii fi soodiyeem pilaas ayen kiloriin ayen soodiyeem akkanatti battanama jalqaba. Hanguma nuti dabalaa deemnu bishaan bira kutee maal ta'a? Soodiyeem kiloraayiid keessatti adeemaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Soolidii akka duraanii sanitti deebi'a. Yeroo nuti soolidii akka duraanii kanatti deebi'e maal ta'u? Walitti laaqamuu dandeettii isaa bira kutee jira jechuudha. Isa kanaan maal jennaa? Maal ta'a? Crystal solidii jalqabaa jajjaboo sanitti deebi'a. Recrystallization is the process of dissolved solute retained to the solid state. Recrystallization jechuun solidii jalqabatti neenye san keessa battannaa'ee maal deebi'a? Solutionii ta'a. Amma solutionii bishaanii fi soodiyeem kiloraayiidii ta'a. Maal ta'e bishaan keessa battinnaa'ee jechuudha. Soodiyeemii fi kiloriin adda babee. Amma maal ta'e? Solution ta'e. Yeroo kana booda lakkuma nuti dabalaa deemnu ni maal ta'a jennee? Solid ta'a jechuudha. Walitti jajjabaata. Amma yeroo kana maal deebi'a? Soodiyeem kiloraayiidii deebi'e san guutumaa guututti. Inni san maal deebi'ee? Recrystallization jennaan jechuudha. Adeemsi recrystallization jechuun adeemsa soliyuutiin eenyu deebi'u? Solid state jalqabaa sanitti deebi'uudha jechuudha. At some point that rate at which the solid salt is dissolving become equal to rate at dissolved solute which the dissolved solute is recrystallizing. Pointii hamgaa dandeettii solidiin bulbuloomuudhaan eenyu wajjin walqixa? Dandeettii solidiidha jechuudha. Solidiin dissolve ta'uudha. Dissolve ta'uutii hojii yeroo inni walqixa ta'e recrystallization hojii yeroo inni walqixa ta'e jechuudha. Recrystallization jechuun akkuma asirra mul'atutti dandeettiin inni soliyuutiin jechuudha. Deebi'ee dissolve ta'uudhaa deemu. Ha dissolve ta'es deebi'ee eenyu ta'uu danda'u? Solidii ta'uu danda'u. Kanii fi dissolutionii fi crystallizationii qabu jechuudha. Inni kun maali? Equilibrium jennaan jechuudha. Equilibrium jechuun dandeettii solutionii fi crystallization jechuun yookaan ammoo recrystallization ta'uu deemuu fi solution ta'uu deemu yeroo inni walqixa ta'e equilibrium. Isa kanan ilaallaa asittis. When a point reach total amount dissolved salt remain unchanged equilibrium is established jechuudha. Kana jechuun pointii total amountiin dissolved ta'u saltiidha hin jijjiiramne hafu jechuudha. Dissolutionii fi crystallization yeroo inni walqixa ta'u equilibriumidha jechuudha. Solution equilibrium is physical state described by opposite process of solution in the recrystallization occur at the same time. Akkuma asirra mul'atu kanaa jechuudha. Dissolve fi crystallization yookaan recrystallization opposite walitti jechuudha. Inni kun yeroo inni karaa dissolvetti deemuu fi yeroo inni karaa yeroo nufi solidiin gara dissolvetti deemuu fi yeroo nufi dissolviin recrystallization deemu opposite walitti kana maali? Physically maal ibsama? Equilibrium solution equilibrium dha jechuudha. Okay. Asirra maal jaa? 2.3.1 unsaturated in the saturated in the supersaturated solution.
A saturated solution is solution that is equilibrium in the continue the maximum amount of dissolved solute at the given temperature is presence of undissolved solute. Maal jennee saturated jechuun yeroonii fi equilibrium jechuudha. Equilibrium ta'ee maal bira dabruu hin danda'u? Amount amma solute jira. Solute jira fuunee waterii jira jechuun mas keessa waterii jira. Waterii kana keessatti soogiddaa yookaan ashaboo dabalaa deemnaa yeroonii dabalaa deemnu hamma bishaaniitii fi hammi ashaboodhaa wal qixa ta'a jechuudha. Saturated equal to equilibrium jechuudha. Wal qixa ta'a jechuudha. Amma isa kanaan maal jennaani? Saturated solution. Hammi solutionaa yeroonii fi wal qixa ta'e contain amountiin dissolve ta'u ka solutiidhaa temperature kan nama keessatti yeroonii fi san bira daballee maal ta'a? Dissolve ta'u jechuudha. Equilibrium amma isarratti maali? Saturated jechuudha. Therefore, if you filter off the solution and add more solute, it doesn't dissolve. San bira yeroon ifitti daballee maal hin ta'u? Dissolve hin ta'u jechuudha. Kana jechuun solute fi solvantiin wal qixa ta'uuti jechuudha. A simple analogy is when you have eaten your fill, you are saturated. Yeroon ifi nyaata quuftee dhimma nyaattee gisee quuftee nyaata biraa hin barbaaddu jechuudha. Maal taate? Saturated taate ka biraan dabaltu jechuudha. Unsaturated solution is the solution that has not reached the maximum solubility. Unsaturated jechuun ammoo unsaturated less than equilibrium. Less than equilibrium. So guddeen dabalaa ni laayinaa jechuudha. Ni dabalaa ni laayinaa. Amma nyaata illee oguu nyaannu ni nyaataa hin quuftu ni nyaataa ittuma dabaltaa jechuudha. Hanga equilibrium irra geessutti. Amma kanaan maal jennaani? Less than equilibrium irra jira. Waan less than equilibrium irra jiruufu dabalataa deemtaa jechuudha. Isa kanaan maal jennaani? Unsaturated. Maal irra hin geenye? Maximum amount equilibrium irra hin geenye jechuudha. This means more solute could still be added to the solution. Dissolving would still occur. Hanga itti dabalaatuma deemtaa jechuudha. Asirratti akkuma reeffannetti dabalaa deemtaa jechuudha. Supersaturated solution are solution that have dissolved solute beyond the normal solution point. Amma inni kun maali? Supersaturatediin bulbulatti bulbulamaa dabalta. Equilibrium irra ga'a. Amma kun maali? Supersaturatediin greater than equal dha jechuudha. Isa kanarratti immoo kamii wanni takka beekuu qabnu temperature yeroonii fi dabaluu dandeettiin solutii fi solutionidhaa walitti bulbulamuudhaan maal ta'a? Ni dabalaa jechuudha. Dandeettiin isaa walitti bulbulamuudhaan. Amma yeroo kana akka jira equilibrium irra jira amma. As keessatti bishaanii fi ashaboo nuti walitti niinee equilibrium irra jira haa jennu. San booda maal goonaa? Temperature itti daballa. Ibidda jechuudha. Temperature itti daballa. Yeroon ifi daballee equilibrium irra osoo jiruuti itti daballaa jechuudha. Amma fuunee ashaboo biraa daballa. Maal godhaa? Numa laaqaa jechuudha. Ammallee dissolve numa ta'a. Ammallee finnee kabiraa daballaa dissolve numa ta'a. Ammallee kabiree finnee daballaa dissolve numa ta'a. Ammallee kabiraaf illee dissolve numa ta'a jechuudha. Temperatureas ni dabaltaa, solutes ni dabaltaa, dissolving isaatillee maali? Dabalaa deemaa. Kanaan maal jennaani? Supersaturated jechuun akkanaa jechuudha. Usually conditions such as increased temperature or presence is required to create unsaturated solution. Maal goonaa? Temperature illee ni daballaa, pressure yookaan temperature nu barbaachisaa jechuudha. Mas keessatti unsaturated supersaturated keessatti temperature nu barbaachisaa jechuudha. Maal godhuudhaaf? Equilibrium bira eega dabaruu yoo barbaadde. For example, sodium acetate has very high solubility at 273 Kelvin. Sodium acetate maali? High temperature keessatti high solubility jechuun hammi inni bulbulamu temperature hanga kana keessatti maal ta'a? Ni dabalaa jechuudha. When
cooled such as yeroo inni fi qabbanaa'e amma san oowwa keessatti jechuun temperature yeroo daballe when cold yeroo inni fi qabbaneessine such a solution san stay dissolve in what is maal jennee yaamna eeganii fi qabbaneessite amma super saturated san eega qabbaneessite meta stable state jettaan jechuudha eeganii fi qabbanaa'e. However, when a seeding crystal is added to solution, eeganii fi extra solute will rapidly solidify, leaving a saturated solution. Eeganii fi immoo amma maal jenne super saturated solution illee inni bara temperature as dabalee solute illee dabalee solution manni yeroo kana yeroonii fi seeding ta'u fuunee itti daballa maal eenyu keessatti kooldii keessatti jechuudha kooldii keessatti fuunee soolidii tokko daballa yeroo inni daballe maal ta'a saffisumatti maal ta'a soolidii ta'a jechuudha soolidiitti deebi'a jechuudha during crystallization process heat is involved in the solution become warm common hand warmer use chemical process generate heat jechuudha amma asirratti haalaallu inni kun sadeenu maali super saturated amma kun maali hot saturated ጊዜ ላለ ማሊ ሶሉሽናችሁ እኚ ብራ ኩቴ ጅራ saturated ብራ ኩቴ ጅራ equilibrium ይራ greater than equilibrium ናችሁ equilibrium greater than super saturated የማንተና ኢኖ ኩነማ ማሊ ሶሉሽናችሁ ጊዜ ላለ heat solution temperature ደበለመ ሰነቹ super saturated ዳቲ temperature አን ወርባች ሰዋንቴፍ ሰምቦደረ ማል ጉና cold ጎና ይቀበነይዝና eeguniif qabbanaa'ee akkana fakkaata. Isa qabbanaa'e kanarratti soolidii tokko finnee xaphu keessa goona. Ogguu soolidii tokko fuunee xaphu keessa goone maal ta'a? Rapidly solidify ta'a jechuudha. Inni maal ta'a? Jabaataa jechuudha. Hot super saturated solution dha jechuun inni kun solutionidha. Formed at eventually temperature jechuudha. Temperatureatu jiraachuu masitti. Biin ammoo the scenario when the supersaturated solution is cold yeroo inni fi qabbanaa'edha. Siin ammoo cold supersaturated irratti after seeding jechuun eeganii fi irratti daballeedha jechuun asirratti. Okay, asitti illee habir dabarree kanaa jira. Inni eedarri jiru kuni fuunee solution tokko jira. Solvantii tokko jira. Solvantii kana keessatti soliyuutii daballee jira jechuudha. Soliyuutii yeroo daballee maal qabaa? Amma eetti maal goonaa? Soliyuutii daballaa jechuudha. Eeganii fi daballee maal ta'a? Ni bulbulama. Bulbulamee akka bulbulamaa jechuudha. Amma inni kun maali? Unsaturatedidha. Less than equilibriumidha jechuudha. Isa kanarratti immoo maal ta'e jira? Bulbulamee equilibrium irra ga'ee jiraachuu masa boodarra yoonii fi daballee karaa solidii deemaa jechuudha. Isa kanaayyuu maal jennaan saturated dhamma inni kun. Isa kanaa fi inni kun ammoo maali equalidha jechuudha. No more hamma dabalatu kabiraan barbaadu jechuudha inni kun illee saturated dha jechuudha jechuudha. Yaada qabdan komantiira nuu kaayaa nu jajjabeessaa isin jennaa. Subscribe, like, share yoo danda'ames YouTube irratti akka daawwattan isin jennaa galatooma.